Naante guddiidha geessaniittu difratii jechuudha. Difratii hojjettu madaami. Ageessanii waa isheen goote. Ani kan hin jedhu. Kana hundumaa zaraftee saamtee eessa deemuuf? Bahaaraan dhufuuf immoo wayi karaa xiyyaaraa dhufuu hin dandeessu. Bahaaraan dhufuuf immoo poolisii keessa shurxaa barbaacha shurxaa jalaa bahuuf boolla lixxee okachuuf immoo moo bakka hammanumaan gaa kanuma isheetti agarsiiseen hidhamaadha. Kun kanatti agarsiiseen nattaaf murtaa'u nattaaf faradamuudhamti. Kan isheen akkas goote Dubaay keessatti jechuudha sanu. Dubaay keessatti akkatti jagni tokko riikardii cabsiteetti nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqa haa ta'u. Hunduma keessaniifuu nagaa irraa afaan siniif haa baay'atu egaa. Ani beeku yeroo tokko namni osuma beeku abidda harkaan qabata osuma beeku zayitii danfa keessaa namni tuma ijaan ilaalu jechuudha. Ta'ee bakka aarii qabdi ta'ee hidhamuu barbaadde ta'ee dirishoo waan isheen karoorfatte ani hin beeku mucayyoon jechuudha. Lama ta'anii hojjetu mana sana keessa. Lamaanuu Itoophiyaadha waan sin dhibu. Lamaan isaaniiyyuu Itoophiyaanotadha. Mana tokko keessa hojjetu. Ta'ee beekan sihiiriitti hojjetame akka isheen hidhamtuuf kun itti dhufe ta'ee beeku jechuun yeroo tokko namni waa dalagu jaallatee isinitti hin fakkaati. Tokko yeroo sanatti of beekuu dhiisuu danda'a yookaan waa itti godhamee ta'uu danda'a. Namni tokko waa godhee kee sana of hin beeku faayidha. Yeroon akkas godhe of hin beeku anumata akkas godhe jechuufaa danda'a. Bakka waan ta'een tuqamuus danda'a namni yeroo tokko. Ani garuu akkasitti yaade mucattiin kun bakka jireenyumti ishee akka baduuf tuqamteetu malee waatti godhameetu meeshaa madaamii kana hunda guurtee affastee badde sanuu gara mana ijaazaa dhaqxi malee iddoo dhaqxu hin qabdu. Karaarra hin qabamti iddoo dhokattu hin qabdu. Kan dhokatamu immoo yeroodhaaf hamma bira ga'amutti manuma ijaazaa dhaqama. Mana dhaqama ala keessa iddoon ta'an hin jiru. Goodaa keessa iddoon dhokatamu jira biyya namaa keessa hin jiru. Na mucaan kun maal gooti seetanii waan mana madaamii keessa jiru hundumaa birrii mana keessa jiru hin nafne warqii mana keessa jiru hin nafne daayimandiillee qabdi jedhan niitittiin sooressadha. Daayimandiillee mana keessaa qabdi. Hatta paaspoortii ijoollee ishee amma maal godhaaf? Paaspoortii ijoollee madaamii jechuudha. Kan isaatti yeroo iddoo tokko deemanii bashannanan. Kana hunda guurrattee waan mana keessa jiru boorsaa xiqqaatti naqattee mana sana keessaa jechuudha. Waan biraan fudhanne, kotota fudhanne, uffata fudhanne, meeshaa kan ishii hin fudhanne maatti gooti kan ishii hin barbaadu kan ishii faayidaa hin qabu waan ta'eef. Kana hunda isinii fudhatteetu hin sawwaramteedhaan akkuma seexana. Sawwaramuu jechuun baay'ee baduuf sawwaramuu waladda. Nama badeen barbaadu nama sawwarame keessatti barbaadu gara isaan beekamu jechuudha. Hima sawwaramtee manfasii qabdi ta'e hin sawwaramtee isa booda maaltu ta'e ishee mana sana keessaa hin hidhamte. Kanatu nama aarsa. Mucayyoon lamaan isaanii Itoophiyaadha. Itoophiyaa ta'uu baattee lammii biraa taateyyuu hidhamuun ishii dirqamadha. Maaliif amma wanti isaa adda bahutti amma qulqullaa'utti yookaas amma mucattiin argamtee hidhamtutti dhuftee hidhamtutti seeratti dhiyaatutti isheen mana keessaa hidhamuun ishii maastana. Kun immoo Itoophiyaadha. Afaan walii beektu biyyi keessan tokkodha. Yeroo isheen amma kana hundumaa mana keessaa guurtee bakka jiru hundumaatti banaa argattee amma kana gootu ati agarree ati eessa jirta dubbachuu hin dandeessu himuu hin dandeessu bilbiluu hin dandeessuudhaani. Isheen kun hidhamtee jechuudha. Amma hidhamtee jirti isheen nagaadha jedhamte mana keessa hidhamtee jirti. Isheen sun garuu hordoffii poolisiidha ala taate jirti. Garuu hordofamaa jirti. Yeroodhaan booda bira ga'amuunsaa hin oolu. Bira ga'amuunsaa hin oolu barbaadame. Kanaafuu maaltu achas bahere warri mucattii akkanaa kana obbiratti dhoskitanii jirtanii mana ijaazaa jechuudha. Manuma ijaazaa dhokatti malee iddoo dhokattu hin qabdu isiniin jedheera. Iddoo biraa iddoon bulan iddoon dhokatanii ta'an hin jiru. Iddoo sana garuu gaafa iddoo mana ijaazaa sana keessatti argamte maaltu ta'a jedhame namni iddoo sana jiru hunduu hin hidhama.
hidhamuu bichaa miti gaa booda murteen isaa immoo dhageessu. Nama akkasii fuudhanii obbira kaa'anii dhoskanii wajjin kaa'u jechuun akka nama tabaabarii beektu waliigaltee akka nama qabu akkas aqii nuu fidii koottu nuu zara fi nuu fidii akka nama jedhee ergatee ta'a jechuudha. Namni iddoo sana jiru hunduu gaamoo yoo ta'e gaamoodha. Mana akkanuma mana normaal manuma lafaa yoo ta'es mana lafaa namni iddoo sana jiru kireeffataan hunduu xaqallalamaa jechuudha. Kanaaf dafaa maladha warri dhageessanii warri nama akkasii isinitti dhufteetti ta'e dafaa maladhaa ofirraa deemsisaa yookaan ofii keessan biraa deema. Otoo hin sharrabamin jechuudha shabbee toon galiin siniin jedha. Amma wanti nama aarsu mucattii ishee hidhamte sana jechuudha. Yeroo tokko waan akkana fakkaatu wayii isinitti meera Beerut keessatti jechuudha. Intaloo isheen tokko mana sana keessa turteetti. Isheen tokko immoo yaa'u badaas hin turre garuu erga dhaqxe waggaa lamaffaa darbiteetti. Isheen sun garuu baay'ee turte mana sana keessa. Isheen jaarsa madaamii kana faana waa walitti qabu. Waa jechuudha dhoskaadhaan qabu. Isheen akka dhiyoo dhaqxe kun immoo hin beektu. Beekti garuu beekaa dhoskitee teessi. Isheen sun jara sana faana baay'ee waan walii galtuu fi waan achi turteefis isheen beekti na argiti yeroo tokko dhiisifaas hin jettiin garuu hin dubbattu. Booda gaafa bira gahamu jechuudha wanti kun gaafa kallattii maan bira gahamu gaafa kafinjii qabamtu isheen sunis faana hidhamte. Isheen nagaanis faana hidhamte hirreebamte qaxaqqaxamte jechuudha achitti. Qaxaqqaxamte jechuudha poolisiin reebe. Maaliif ati beekta waan ta'eef isaan yakka dalagaa jiru waan badaa hojjetu ati immoo beekta akkamitti dhoskite saaxiluu maa diddee. Kana jechuun atis jara maal jedhama tabaabariin sun akkasidha jedhamteen talittiin illee dhuguma siniin jedha yeroo darbe Itoophiyaallee dhuftee turte Beeruti jechuudha. Isheen wajjin reebamte. Isheen sun ummaatti faradame bar. Namichi garuu hin bade. Namichi hin bade isheen hidhaan itti murtaa'e. Maaliif kallattii waan qabamte waan ta'eef nama jaarsa namaa faana. Namichis garuu hidhamee ture. Faanuma hidhamee ture inni waasiidhaan bahe. Waasiidhaan bahee booda garuu inni deebi'uu dideetu hin bade. Intalli qintaloon garuu maaltu ishii baasisi maaltu ishee maal godhashi isheen qilintoo ishii galtee teessee jechuudha qilintoo Beerut. Kanaaf waan tokkoyyuu yakka jechuudha waan akkasii waan badaa namni isin faana hojjetu tokko waan badaa hin hojjetu taanaan dirqama saaxiluu qabdu. Maaliif booda gaafa argame atis faana shabbee galta waan ta'eef atis faana xarrazamta waan ta'eef dursitee garuu yoo saaxiltee namitti masii faana hojjettu sanatu itti gaafatama yakka sanaaf si biraa deema malee ati bilisa. Ati bilisa bakka. Saaxiluun eessumatti iyyuu ko bilisa nama baasa. Yoo nama sana boru innaa dhufuu na ajjeesaa borannaa hidhaadhaa bahu nan dhiisuu jedhee warri biyya kana keessaa wal sodaata malee biyya namaattis deebite wal argita. Isheen si biraa shabbee galtee waan si biraa deemna waliin argitan. Daarichaaf daarichaadha jechuudha. Kanaafuu mana tokko keessa jiraattanii nama akkas badaa sin biratti dalagu waa'ee mana keessa waa'ee maatii madaamiitiin ilaallate kan hojjetu taanan ilaaltanii caallisuun qabdan. Ofii keessan bilisa obbaasuuf jecha bar. Ofii kee bilisa obbaasuuf jecha nama sana dabarsitee kennuudha. Nama sana saaxiluudha jechuudha. Kanaaf amma intaloon kun nama meeqa balleessuu fi kan isheen baate jechuudha. Amma biyya Dubaay keessa boolla seentee dhokattee naftu. Yeroodhaaf amma wanta ishii bilbiloota ishii kana lookeeshinii ishii kana gaggatteeti ta'a malee iddoo ta'etti siim kaardii ishii fa'aa waan gaggattee fi waan dumaa cuccufattee fi bira gahuu dadhaban malee booda akkanatti qubaan fuudhu iddoo ishiin jirtu. Waan fayyadamanii hin fuudhu jechuudha. Garuu isin waan akkanaa arginaanis ta'e isin faana waan hojjettus waan akkanaan hojjettitan dursitanii madaamitti himuudha kalas. Akkas gooti ani ishee faana hojjedhu jechuudha yookaan hin akkas gooti booriif annan sodaadha ishee jechuudha. Bilisa obbaasuudha.